ፈሙሚቲ ክርስትና የምንኖር እንጂ የሚኮረጅ አይደለም። ክርስትና hinjira tamamale inkorrojo namni korroje sagale nama korroju danda sagale nama akkesu danda sagale nama tokko akkesu danda farfana polesa go farfata mange farfachu danda ክርስትና ግን አይኮረጅ ክርስትና ግን የምንኖ ህይወት ነው ክርስትና ጅሬኛ ዱጋሳ ሲትሞ polesa go daga politiko ani tajajila kesa yoteyu dugas litmunqaba dugafitmunqaba bartu yesusin tafiyote amale biyala fay ifyote sobe ifyote hanne ifyote turama ifyote jalina ifyote mutuma waqa yirgachu nanesu innagama waqa yenu agarga hamma yomitu wala tana hamma yomitu jolle tana hamma yomitu ay gofta dugalunida yobna waqa dada mutuma waqa kesati mitu polesako mutuma waqa kesati mitu politiko biya kasina ndema na kada dujena mamale hamma nagere buti kristiyana na ta injedamu ክርስቲያናት እንጀደሙ አዳ ወዶ ፋፈተሙ ወዶ ራጀሙ እንጀት ተዱን ጀዳኒ ደበርት ደኑን ጀዳኒ እጁ መሰና ጅረኑት እንፈጋለ ሲግደ ሱማ ጅረኑት ሃዲዮ ቢኑ ገረ ጎፍታት በርቱ ጎፍታታ ዋቀየኑ አገርጋ ጎፍታኑ አገርጋ ኦቶዋሲ እዩ ኦዶዋቺ እዩ መንደራ ከሰውቶዩ ኦቶዋሲ እዩ የህይወት ለሙት ግን የለም ጅጅራ ምጅራኛ እንጁ ጅጅራ አማራ እንጁ ወላገስ ለምን ማለት Hadebinu habba kenya hafakkan barsisa kenya hafakkan gofta kenya hafakkan waqayenu agargaru fagada warida battane jirtan deessa kan abdan kanalla kan abdan tajajila kan abdan dubbi waqarra kan fagata ka idduma jirtan ka qalbi ke sadidiralla hademsa ke sanittufa waqayenu agargaru yeto kokkaste jedani kocaatu ijolle saati biya fagonde majede manabe biya fagonde majede manabe abanke yaro fajarani egu abanke yona chigere jirani egu hinuma egu hero era boda ilmannan kocha akkana yero shinga dibate yero lalatu dallu majala jeda kochan dallu majala je oh abba nufe abba kenya gala jette harga chabe jolle sa jena ya jolle ko nangala miti ganaru manaka anjira nanaka anjira mariam hata anjiru Galanjiru achumentain amanti tachumentain tajajira tachumentain fagadu polesako fagadu politiko fagadu pako garul fina waqayyot gara gofta fakkachutti amala biyya faisa amarra jirenya biyya faisa amarra fagacha biyya fakana ifata biyya kan fakana sokiddata amala bakenya furacha ittisida hajibno waqayyo goftan nu agargaru Jijjirama lamma fa Qorontos shankura torbarra sagale waqayyo kanzera Qorontos lamma fa shankura torbarra kasera sagale waqayyo enyumtu Kristos yote umama harada inni mo fan darbire enyumtu Kristos yote ila ta udubarti hadiya ta gurrat sabara ta sambaran yesa ta sor enyumtu Yesusin kanamal umama harada kana tatetta amala ketu jijjirateta amenya ketu jijjirateta oppola ko mal fakkata direni kel saba waqayyo hadebinu gara gofta ta debinu waqayyo agargar amen Filippos bokonna tokko ega Filippos bokonna tokko lakkosa bolan gubat sagale waqayyo akkamira isa taw bisanta nagar karbaba daida Paulos ma walitti qabdani baatani ademto da Paulos malada kessa tae wangela kana Paulos ergasa hamantota walda Filippos yero barrese sataw santan haddam bafadaya sataw sadda haddam bafada qoraye guya do gofta Yesus Kristos ittijera muda tokko malale gufanna tokko malale muda tokko malale demo kadandesa sataw santan gargar bafada waqni samushi kennira waqayo samuna kennira marata no giddunju namni marati namo fata sangate waqayo hillina hikinuf kennira waqayo yomenke bari yomenke bayi yomenke tijira yobe barisa hello waqayo no agargar goftan no agargar sataw santan dambaso polesa sataw santan dambaso poleti amma yobitu poleti kabedenta sakarasuru magarchita hinto mana hotela yero ganiyo masiya jamu jetti rufte waan hundu ma jatta
dubbata waan hundumaa jajannaa joo maatu jira xibsiin jira qiqqiliin jira ukkaamsaan jira isa kan hin beeku isa kan hin beeku siniyyuu kun jira dachi keessaa filatta malee waan hundumaa goommana safaranjiis goommana sabashaas sadabaaqulas isa maalis walitti waaccatte inni kun dandeeyyuu hin baata waan margare dhugu namni hanesaa ta'u keessaa filatee dhugu waan margare nyaatu namni hanesaa ta'u keessaa filatee ta'u kiristinaa kee kan balleessu amantii kee kan balleessu gooftarraa kan si faajessu ilaali sabuusii kennara waaqayyo rafiiqa itti yaada poleetti kanan ta'u yoo ta'e guyyaa dhufa gooftaa Yesuusitti ati qooda qabdu gooftaa biraa waan ta'eef har'a addaan baasi kana ammoo dhugaa sagalee waaqayyootu nutti dubbata sa ta'uuf san taane addaan baafadha Satu urusan addaan baafadha wallaalaan ta'inaa waaqayyo nu gargaaru ameen hin jettani Isaayyaas boqonnaa tokko keessatti waaqayyo akkas jedhe qotiyyoon abbaa isaa beekaadhe waaqayyo harreen goorantoo gooftaa ishii beektadhe waaqayyo sabni koo ga'uu jedhe waaqayyo na irraanfate jedhe waaqayyo sabni inni biyya lafaa keessaa fuudhatee baase waaqayyo na irraanfate sabni koo jedhe waaqayyo har'a erga amantee waggaa dheeraadha erga amantee waggaa 20 meeqa 30 meeqa waggaa 5 isa poleessa ko hin jijjiiramne yoo ta'e maal sii godha waldaan uffee teessee galte maal sii godha waaqayyo ergaa sii qaba deebii gara kootti siin jedha waaqayyo ittuma amma jirtu kan irra dhaabatte yookaan biyya itti irratti adeemsa kee waaqayyo itti fufsiisa ameen waaqayyo gooftaa nu gargaaru harreen jedhe waaqayyo horiin jedhe waaqayyo deema nafsiidhaan kan deeman horii akka keenya lubbuu qaban lubbuu jiraatuun qaban jecha deema nafsi badama nafsi ነው እነሱ የሚኖሩ ይሮ ኢግኒሳኒ ቢሪሳኒ ቢሻኑ ገደገ ቢሻኒ ነጉ ይሮ መርገደ ገረ መርገደ በደመ ነፍስ የሚኖሩ እንስሳቱን የጌቶቹን በርያቃል ጎረንቶ ይቤቆቻል ጎፍታ ሳቤ ከቆትዮ እንጀቻል ሰምኒ ኮ ገሩ የደ ዋቀይ በረለኮ ሰንቃም ነው ይራንፈተ ጀደ ነሞኔ ዋቀይ ዋን ይራንፈተን መነጀ ሰንኬሰ ኢትዮን አሳከን አበሜ ኢትዮን አሳከን ዲገሜ አብዲራ ከን አሜ Ergasi kaba waaqayyo akkasiin jedha ila raajii isa kaamiti sagale siin jedha sa gooftaa Yesuus jedhe siin jedha baatota gogoraa jedhe gooftaa Yesuus barsiisaa jedhe gooftaa Yesuus sittani masagalee waaqayyo obboleessa sittani masagalee waaqayyo obboleetti deebii gara gooftaatti ameen gooftaa kee barbaadi iddoo kufteetuun beekta maalirraa kan kufteetuun beekta eessatti akka dogogorteetuun beekta maaliin dadhabbiin akka turfeetuun beekta maal hojii waaqarraa akka fagaatuun beekta deebii gara gooftaan yaada garaa kee geeddaradhu jireenya kana caalu hin jiru gooftaa Yesuus yeroo batota isaa wajjin ture raajiitti dubbateechuu miti raajii sirrii bitee jechaa koo miti mee Miikiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 507tti odoo dubbisne waan dinqii agartu dafee kan dubbisu Miikiyaas boqonnaa 507 sagalee waaqayyo akkas jedha raajonni geere waaqayyo akkas jedhe saba koo balleessan jedhe waaqayyo Hidarkina jedhe waaqayyo raajota baay'ee saba koo balleessa jedhe waaqayyo yoo nama waa afaan isaan kaa'u yoo argani nama waa afaan isaan kaa'u yoo argani boru nagaatu ta'a gabiitu ta'a biyyi nagaa itti raajuu jedhe waaqayyo nama waa afaan isaan hin keenya garuu boru badiitu jira badiisa jira jedhe waaqayyo jedhe waaqayyo maqaa waaqayyo raajii dubbatu har'a maqaa waaqayyoon raajiin garaa keenya bokokseera sammuu keenya bokokseera iddoo sana raajiin jira jennaan namoonni dubbachi fiigee lafa obbolaatu miti dhugaansa asitti hafe dhugaansa wangeela biratti hafe dhugaansa dubbii kana dhagaanitti jiraachuudha ameen dubbii kana dhagaanitti raajiitti jiraachuu raajiin kan biraa ergaan kan biraa jireenyi kan biraa dubbii waaqaan dhaabachuun bartuu gooftaa Yesuus ta'u kan biraa na dubbisi tamee dafiitiin haa dubbisi amma torbaatti ufa dubbisu kolleessi keenya dhagaa obbolaako Miikiyaas 3:5 dubbisi samma 8 dubbisi raajonni warri saba koo karaarraa kaachisan waan nyaatan argatnaan nagaa jedhanii himu nama waa afaan hin keewwatin immoo nama waa afaan hin keenyeen immoo loltuu ka'e lolatu ka'e hin jedhu waaqayyo warra akkasii kanaan isin raajota kanatti halkan isinitti hin ta'a mul'ata hin argitani isinitti hin dukkanaa hoodas hin dubbattani aduun isin duraa hin lixa guyyaanis isinitti hin dukkanaa warri waan akka mul'ataa argaa turan hin yella'u warri hooda dubbachaa turanis hin qaana'u waaqayyo biraa deebiin waan dhabameef hundumti isaaniis mataa hin qabatu ani garuu Yaaqoobitti irra daddarbasaa Israa'elittis cubbuusaa himuudhaaf humna hafuura waaqayyoo wanta dhugaa ta'ee beekuu ija jabinaan
guutuus argadheeraa jedha. Gooftaan isaa eebbisu. Irraan deebi'ee namoonni macaafa qulqulluu qabdan laalladha. Miikiyaa 3:5 akkas jedhee dubbisaa. Akkas jedha. Raajonni warri saba koo karaarraa kaachisan. Warra saba koo maal godhan? Dubbadhaa warra saba koo maal godhan? Karaarraa kaachisan jedhe Waaqayyo hin arga. Waaqayyo raajota tokkos hin arga. Raajonni warri saba koo karaarraa kaachisan waan nyaatan argannaani nagaadha jedhanii hilimu. Nama waa afaan hin keenye immoo lolatu kaa hin jedhu. Waaqayyo warra akkasii kanaani akkas jedhe Waaqayyo raajota akkasii kanaan. Isin raajota kanatti halkan isaan ittiin ta'a mul'ata hin argitanii mul'ata hin agartan isinitti hin dukkanaa hoodas hin dubbattan aduun isin duraa hin lixaa. Safuu Waaqayyo guyyaan isin immoo isinitti hin dukkanaa warri waan akka mul'ata argaa turani iyyeellaw warri akka waan mul'ata argaa turan iyyeellaw warri hona dubbachaa turan isin immoo hin qaanaw. Waaqayyo biraa deebiin waan dhabameefi hundumti isaanii mataa qabatu jedhe. Deebii Waaqayyo bira jiru mataa qabatu. Ani garuu Yaaqoobitti ila daddarbaasaa Israa'elitti cubbuu isaa himuudhaaf humna Waaqayyo irraa argadheeraa jedhe. Raajii dubbadhaa miti jedhe Miikiyaas. Ani amma raajii dubbachaa hin jiru jedhe Miikiyaas. Beekumsa sagalee Waaqayyo akka isaan qabaataniif. Seera Waaqayyo dubbachuudhaaf ija jabina Waaqa biraa argadheeraa jedhe. Raajonni jedhe warri Waaqa biraa ergamne jedhe waan nama waafaa isaan kaa'u nagaa ta'a jedhu nama waafaa isaan hin kennu lolataa jedhu warra akkasii jedhe Waaqayyo guyyaan itti dukkanaa'u dhufa jedhe Waaqayyo guyyaan badi isaanii dhiyaateera jedhe Waaqayyo warra hooda himanitti dhufa jedhe Waaqayyo. Ani garuu jedhe Miikiyaas Yaaqoobitti ila daddarbaasaa himuudhaaf humna argadheeraa jedhe. Barsiisuudhaaf beekumsa kan hubachiisuudhaaf Israa'el akka inni dogoggorre Waaqayyo biraa humna argadheeraa jedhe. Humni wangeelaa si'aadhaaf humna wangeelaan dhaabbadhu humna wangeelaan adeemi humna wangeelaan bayii gali humna wangeelaan rafii gali wangeel hiyoot ነው ያኖራል. kanaan jiraanna raajii maatti goota tumaafi kanaan hin jiraanne taanaan achi dubbatame biinta obbolaako raajii sobaa waan baay'ateef raajii dhugaa adda baafachuu dadhabne irra baraadha. Gooftaan hubannaasaa uniif haalaatu. Kanaaf ni guddaan jireenya keenya keessatti otoo faarfatamaa jiru, otoo waaqeffatamaa jiru, otoo lallabamaa jiru, otoo raajamaa jiru maaf jijjiiram hin dhufne yeroo jennutti jireenya kiristiyaanummaa jiraachuu dadhabu fi jireenya sagalee Waaqayyoo jiraachuu dadhabu. Jireenya dubbii Waaqayyoo hin jiraanne waan ta'eef jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Waaqni hubannaasaa uniif haalaatu. Ameen. Bartuu gooftaa ta'uutu nurraa eeggama. Gooftaan hubannaasaa nuuf haalaatu. Jireenya bartummaatti guddachuudhaaf maal gochuu qabna? Jireenya bartummaatti guddachuuf maal gochuu qabna? Ni jalqabaan kan nuyi gochuu qabnu gooftaa Yesuusin beekuudha. Gooftaa Yesuusin maal gochuudha? Beekuudha. Jireenya bartummaatti guddachuudhaaf Waaqayyo wajjin adeemuudhaaf duuka isaa bu'uudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni isa beekanii isa hubatanii isa duukaa akka bu'an barbaada. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irratti akkas jedhe gooftaa Yesuus namni ana duukaa dhufuu jaallatu yoo jiraate በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ተሸክሞ ዕለት ዕለት ይከተለኝ namni ana duukaa dhufu jalatti yoo jiraate mataasaa hagan fannoo sabaatee guyyaa guyyaatti na duukaa haa bu'e. Maafan qoraman jedhi maafan rakkadhan jedhi inni kun nama Waaqayyo amane biratti qorumsiinuma jira. Gooftaan hubannaasaa nuuf haalaatu. Waaqayyo hubannaasaa nuuf haalaatu. Obbolaakoo inni caalu inni Waaqa gammachiisu inni guddaan dubbii Waaqayyo kana hubatanii gooftaa beekuutti guddachuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27 irratti akka jette dubartiin tokko gooftaa Yesuusin Luqaas 11:27 akka jette dubartiin tokko harmi ati hoote gadameessi si baate harmi ati hoote haa gammadu jedhe. Gooftaa Yesuus immoo keessumaa warri dubbicha dhaga'anii ittiin hojjetan haa gammadanii. Eenyu haa gammadan? Warri dubbii koo dhaga'anii wangeela dhaga'anii ittiin jiraatan haa gammadanii. Ameen. Yaa nama wangeela kanaan jiraatu gammachuu guddaa qabda. Misraachoon si qaba Waaqayyo biraa. Misraachoon si qaba sagalee Waaqayyo keessa. Namni dubbii kanaan jiraachaa jirtu. Namni dubbii kanaan baatee galaa jirtu. Ati nama gammachuu qabudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos nu gargaara. Wangeela Maatewos
Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 46 hamma 50tti immoo yoo dubbistan gooftaa Yesuus Kiristoos dhaabatee barsiisaa jiruuti. Haati isaa hin dhufte obbolaa isaa dhufan akkuma koo kan dhaabatanatti fakkaata gaa iddoo walaa dhaabatee doonni waa'ee mootummaa Waaqa lallabaa jiruuti. Tokko dhufee too isaa dubbise dubbifnaanini barsiisaadhaan barsiisa haati kee alaasiwaam obbolaan kees alaasiwaam kootu siin jedhu obbolaan kee kootu siin jedhu haati kees koo siin jedhu eenyuun Yesuus immoo akkas jedhe warra isa dhaggeeffatanitti harka isaa hawwate akkas jedhe obbolaan koo eenyudha jedhe isaan ala dhaabachaa jiru haati isaa ala dhaabatti obbolaan isaa ala dhaabatti eenyu haati koo eenyu obbolaan koo haati koo warra dubbicha dhaga'anii akka dubbichaatti hojjetan haadha kootis obbolaa kootis jedhe. Dubbisa kutanan masan wangeela Maatewos 12:46-50 dubbisa haati koo obbolaa koo jedhe gooftaas warra dubbicha dhaga'anii akka dubbichaatti hojjetan haadha koo obbolaa koo fira miti haadha koo durbii fi firri wadaan ijoo firoomishillee bishaan fooniiti jedhu annoo keenya bishaan foonii jechuun ittuma facaasaa wayiiti malee firoomishii maal taate jedhu itti nammee qalama tokko yoo waa bulbultan qallataa deemamoo deemu. Dema burcuqoo tokko fuutanii leetira abbaa digdamaa toona kan mi'eessa itti baay'ate foolii qabdi malee walirraa siqnee rage firoomina gooftaa Yesuus anaaf si qabu garuu firoomina dhiigaati. Haleluyaa! Firoomina dhiigaa lubbuu isa dabarsee nu laate Yesuus Kiristoos. Firoomina durbii firoomina haadhaaf abbaan lubbuu isa dabarsee nu laate Yesuus Kiristoos. Dhiiga isaa bitamne dhiiga Yesuus Kiristoos. Dhiiga isaatiin mucaasaa ta'an. Kanaaf haati koo obbolaan koo warra dubbicha dhaga'anii akka dubbii kanaatti ittiin hojjetantu haadha kooti obbolaan kooti jedha. As keessa haadha meeqa qaba Yesuus? As keessa obbolaa meeqa qaba Yesuus? Warra akka dubbii kanaatti hojjetan, warra akka dubbii kanaatti jiraatan, warra akka dubbii kanaatti lallaban, warra akka dubbii kanaatti oolanii galan, warra akka dubbii kanaatti baanii galan namni meeqa qaba laata Yesuus? Anaa laata si'inaaf anaan si'in haa argatu. Ameen. Ameen. Jireenya bartummaatti guddachuuf ni jalqabaa gaa gooftaa Yesuusin beekuudha. Beektuu gooftaa Yesuusin. Maal amantanii namni siin jedhe dhugaa ba'uu dandeessaa? Uummatteetta gooftaa Yesuusin. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa tokko jalqabdanii yoo dubbistan Isaayyaas tajaajila dheeraa keessa gaaf tokko Waaqayyo wajjin walitti ba'e. Gaafa Uziyaa mootichi du'u ani jedhe samiin isarratti baname mana qulqullummaa arge samii keessatti mana qulqullummaa arge Waaqayyo jedhe handaara uffata isaa uffatee yoo taa'u nan arge jedhe kiruubeen Suraafeel immoo jedhe itti naanna'anii jedhe qochoo jaajaa qabu jedhe lamaan ija isaanii golbooba lamaan miila isaanii golbooba lamaan balali'a qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa ulfinni isaa lafa guuteera jedha kiiboordiin isaan bira hin jiru meeshaa meentaarboon bira hin jiru garuu balleessanii walitti rukutu yeroo isaan rukutan sagalee muuziqaa addaa sagalee muuziqaa kiiboordii addaa sagalee meentaarboo kiraara addaa kana dhiyeessan wayyoo ani nan badee jedhe Isaayyaas nan badee yeroo of laalu jireenyi isaa haa tajaajilu iyyuu malee bifa addaan gaafa Waaqni itti mul'atu hirina isaa arge ana nama arrabni isaa xuraa'e saba arrabni isaa xuraa'e gidduu kana jira Waaqayyo gooftaa maccaa arge wayyoo nan bade nan du'e jedhe namoonni cubbuun keessatti dhaga'amu namoonni jallinni keessatti dhaga'amu amma kana yoo qalbii diddiirratte Waaqayyo cubbuu keessii dhiisaa. Cubbuu keessii dhiisaa mana keetti araaramaa hojii keetti araaramaa jireenya keetti araaramaa tajaajila keetti araaramaa fayyinatu siif ta'a. Sana booddee iddoo barbadee ibiddaarraa tokko jedhe kiruubeen achirraa dhufeetiin jedhe guxiitti qabatee dhufee gara kootti balali'ee afaan kootti barbadee ibiddaa buusee ibiddi kun ramachi barbadi kun wasti bu'ee cubbuun keessii dhiifameera naan jedhe sana booda sagalee nan dhagaye. Ameen. Gaafa qulloofte Waaqa dhageessa gaafa jireenyi keessa sirrame jijjiirame Waaqa barta adeemsa keessaa maarraa gaafa deebite hojii keessaa maarraa gaafa deebite jallina keessaa maarraa gaafa deebite Waaqayyo wajjin walitti baata. Maaltu si dhoowwe laata? Uziyaatu ulfina Waaqa akka nagarre godhe bara Uziyaan du'e Uziyaa isa akkati Waaqa nagarre si godhu mana sarii jakeera taa'ee jiru akka ulfina Waaqa nagarre si godhu Waaqayyo sirraa haa kaasu. Amin hin jedhattu Waaqayyo sirraa haa kaasu. Phaawulos irraa inni qirfiitti jasarra buuse. Hanaani ankaratee inni biratti biraa bu'e. Ambiyya lafaa naannoo malee Waaqa naannoo kan dadhabde. Anfoonii malee hafuura arguu kan dadhabde. Jireenya irraa malee jireenya bara bara arguu kan dadhabde nama Waaqayyo. Ija keetti kan godhame ija keerra kan jiru akka ulfina Waaqa nagarre kan godhu Waaqayyo qirfiitti gara ija keerra haa buusu. Ameen.
ija ulfina isaatti nagartu ija jireenya ija ittiin cubbuu biyya lafaa tuffatu ija ittiin biyya lafaa kana keessatti hammeenya irratti gootee adeemu Waaqayyo ija isa kana fuuraa siif amanu. Ameen nuuf amanu. Gooftaa Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Kanaaf Isaayyaas hin bare Gooftaa Yesuusin hin bare sana boodatti hin ergame gaa eenyu ergana kan jedhu Sillaasee walgaanii mari'atani Waaqayyo abbaan dubbate Waaqayyo ilmi dubbate Hafuurri Qulqulluun dubbate eenyu ergaanuu dhaqaa kan jedhu ergaanu ergaamoo gooftaa ergaatti qulleessitee moo ergaa barbaada biyya araba gootti buustee moo anu jiraan erganu jeenjoo kaleessaa miti ada kaleessaa irra koisobu ada kaleessaa meelee hojjedhu anu jira Waaqayyo ani jira Waaqayyo na ergadu jedhe si ergadu jedhe Waaqayyo eenyu jedhe si ergadhaa garuu akkana takraan duraan si ergude Waaqayyo akka warra kan duraan si ergude Waaqayyo ergaan kee adda jedhe Waaqayyo raajummaan kee adda jedhe Waaqayyo hiyere Isaayyaas yeenan saba kana naqii jedhe Waaqayyo waan naan jettu qabdi hamee maal jettu arguu nagarta garuu hinubatu kanaaf iji keenyaa jirin ija keenyaa jedhii Waaqayyo itti na dubbatu garuu dhagee sa hinubatu waan ta'e hubannaa keenyaa jedhee Waaqayyo jedhee itti dubbatu dhiira kamtu as ba'ee Waaqayyo ija keenyaa jedhee namatti dubbata dubbata yoo ni ta'e malee dubbata nama cubbuu qabu Waaqni si wajjin jira jedhama.